waan gaariidha warra dhufee kabajnee jalqabne waan qabnu walitti himnee Naabiraam walitti dachaana warri dhufee sattaaqa qabu warri dhufee kabaja guddaa qabu obbolumaa mee waaqa nuu kadhaaga. Jirtu obbolumaa? Jira. Ayyee. Ayyee waaqa uumamaa. Tokkicha maqaa kumaa nagaan nu oolchite nagaan nu bulchi kan nagaan nu bulchite nagaan nu oolchi irraa gora nu oolchi dogoggora nu oolchi. Yaa waaqati fayyaa nuu kenni nagaa nuu kenni. Uummata kee yaadadhu rakkataa rakkoo baasii kan hidhame hiikii kan deeme nagaan galchi. Gadaan roobaa nagaa barri quufaa gabbina gabbisi waaqa. Amiin. Galaaksiitti dabalime. Irra buusi jedhi galaaksiin. Nawanda. Eega. Ayyee. Bismillah assalamu ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awo rabbiin gartee bara kana bara gartee milkii rabbiin waa godhu. Amiin. Bara gartee mirga keenya gartee addunyaa hundi nuuf kabajee gartee mirgi jara kanaa eegamu qaba jedhanii addunyaa gubbatti gartee chaappaa nutti dhawan rabbi nuuf haa tolchu. Amiin. Bara gartee qeeroon teenyaas rabbi nagaan gartee nagaan mirga si haa kabachiisu. Guddaa keenyaas rabbi nu haa guddisu xiqqaa keenyaas gartee rabbi bakkaan nu haa ga'u. Hidhamaa keenyaas rabbi nuuf haa hiiku. Amiin. Jawaar Mahammadii fi gartee Baqqalee Garbaatii fi Hamzaa Booranaatii fi akkasumas nama gartee qarooma keenya hunda isaanii rabbiin gartee hidhaa keessaa nu haa baasu. Nagaan gartee hamtuun takka isaa hin arkin. Nagaan nu oolchite nagaan nu bulchi gaa haganumaan itti dabala. Baay'ee ulfaadhu fayyaa ta'e hundi keessanuu hedduu galatooma. Har'a waamuma deemaa jiru waan biyya kana keessatti iddoo biyya jiraannutti deemaa jirurraa waan odeeffannoo qabnu walii qoonni gaariidha jenneetu dhaamsa ergine silaan namni manuma jira yeroo yeroodhaan namuu waan odeeffannoo haaraa qabaatu walii qoode hammeenyaan qabu horii ittiin baafnu akkasitti wal gargaaruun immoo waan gaariidha jenneetu waamne keessaayyuu gaafa Oogast 2 qabee wan labsii yookaan seera Viktooriyaan 7 baase kana kontentiin isaa maal akka fakkaatu maal irraa of eeguu akka qabnu fi maal akka gochuu qabnu gabaabsinee walii ibsina jenneetu walii waamne waan asii dhageenye immoo nutis karaa nama beennutti dabarsine akkasumatti deemaa wantichi wal gargaara ta'e. Waan jiru haayilaayitii isaa kenneen mana keessaa immoo aapteen fa'aas obbo Warqinaan fa'aas odeeffannoo jiru itti nu eedaatu. Akka waliigalaatti Oogast 2 kaasee amma Seeptembar 16tti labsiin kaa'ame kun isa duriirraa adda kan tatta'an waan of keessaa qabu qaba. Afaan isaaniitiin isteejii arfaffaarra kan jiru restrictionii kennamee jirudha. Isa kana keessatti addatti wanti jiru yeroo isaan sochii namaatti daangessantu jira. Yeroon kun yeroo hundumaa sa'aatii 8 irraa qabee sa'aatii 5tti namuu mana isaa keessa tura manaa bahuu hin danda'u. Sababni inni manaa bahuu danda'u tokko qofaadha. Innis yoo namni isaan harka jiru dhukkubsate yookaan ofii isaaniitti yoo dhukkubsatan mana yaalaa dhaquu danda'u. Kanarraan ala yeroo sa'aatii kana namni hundi mana turuutti irra jiraata. Inni sababni guyyaa immoo sa'aatii 5 AM kaasee amma sa'aatii 8tti namni sababoonni manaa bahuutti danda'an sababa 4tu jira. Inni tokko nyaataa fi waan barbaachisaa ta'u bitachuudhaan, inni lammaffaa sochii qaamaa gochuu, inni sadaffaa mana yaalaa deemuu fi yoo hojii manarraa hojjechuu dadhaban hojiidhaaf warri ayyama qaban achirraa hojjechuu dirqamatti ta'e deemuudha jechuudha.
tokko no ilaalle nyaata bitachuudhaaf akka seerammaatti namuu reediyeesii yookaan naannoo kiiloomeetira 5 irratti supermarketii jirurraa deemee bitataa. Yoo tarii supermarketiin yookaan shopping centeriin kiiloomeetira 5 irratti hin jiru ta'e darbee naannoo sanatti dhiyaatee kan jirurraa bituu danda'a. Kun common senseidhaan namni yaadee kan godhudha jechuudha. Isa kana keessatti namni mana tokko keessa nama tokkotu deemee bituu qaba. Yoo ijoollee xixiqqoo ofii qabu jiraate namni isaan qabne jiraate ijoollee fuudhee dhaqa. Namni gurguddaa mana tokkorraa 2-3 ta'ee bahuu hin danda'u tokkumatu dhaqa. Kanarraan ala kan jiru guyyaatti si'um tokko supermarketii dhaqaa jedhu yoo wanta addaa wayii jiraate malee. Yeroo supermarketii geessan immoo akkuma kana duraa meetira tokko walakkaa namoota kaanirraa siqaati. Mi'a barbaadan bitadhaa jedhu supermarketiin tokko horii kaashii hin fudhanne jedhu hin fudhannu jedhanii fi kaardii ATM qabatanii deemuun dagatiina in case saantima fudhannoo jedhan lammata akka manatti hin deebinee fi yeroo manaa baatan yeroo hundumaa waan fuulatti haguuggatan kana maaskii fuulaa funyaan ittiin haguuggatan sana godhachuun dagatiina innis seerarra jira. Yoo to maaskiin godhatiin argamtan poolisiin $200 nama dabaa jechuudha. Sochii qaamaa gochuuf immoo sa'aatii tokko 5 kiiloomeetirs raadiyeesii irratti deemuu hin dandeessu. Warri mana tokko keessa jiraatan adaltii yookaan namoonni gurguddaa 2 waliin deemuu danda'u. Sanaa ol hin ayyamamu. Ijoolleen xixiqqoo jiraattee namni hin eegu ta'e immoo maatiin ijoollee fuudhee deemuu akka danda'u seericha keessa kaa'amee jira. Ispoortiin gariinsaa kan akka bishaan daakaa kan gamtaadhaan jiimii adda addaa hojjechuu kun isin cufama yeroo kana keessatti hin ayyamamu. Isa kana odeeffannoo dabalataa ABC fa'a irra sin jira, websaayitii irra jira, DHSS irra sin jira achirraa ilaaluun danda'ama jechuudha. Kan biraa waa'ee fayyaatii fi waa'ee mana yaalaa deemuuti beellama hoo qabaattanii jijjiiruu hin danda'amne ta'e sana deemtanii yaalii fi wal'aansa godhachuu dandeessu. Wal'aansa fayyaatiif kiiloomeetira 5 eeguun sinirra hin jiraatu iddoo beellamatti qabdanitti deemtu garuu poolisiin yoo sin dhaabeef teekst meeseejii haa ta'u xalaa haa ta'u bilbila haa ta'u ragaa qabaachuun sin barbaachisa. Kanarraan ala hojii yoo manarraa hojjechuu hin dandeessan ta'e dirqama hojjechuun sirra jiraate ta'e hojjechuu dandeessu. Warri hojjetu waraqaa mana hojii isaarraa waraqaa qabateetu deema. Warri hospitaalarra hojjetan ID isaanii yoo qabaatan gahaadha jedhu. Kanaan ala ijoolleen manarraa baratti ijoolleen har'arraa jalqabee akkuma kana duraatti remote learning kan isaan jedhan sana barnoota hordofti. Kanaan ala wanta addaa yeroo kana keessatti wal fuudhuu yookaan gaa'ela adda addaa qopheessuun hin danda'amu borurraa qabee. Yoo namni nurraa du'e namni 10 dhaqee awwaaluu danda'a. Seeramma jiruutiin rabbi kanarraa nu haa eegu. Mana wal'aansaa mana amantii itti gaggeessanii cufaadha. Kanaaf onlaayinuma hordoftu mana sagadaa kan kiristaanaa islaamaa iddoo biraas haa ta'u isa sana hordofuu akka seeramma bahetti. Sababa seera isammaa kanaatiin manneen hojii fi manneen daldalaa baay'een cufamu kan hin cufamne ammatti supermarketiin, grocery'n, bottle shops, pharmacy, petrol station, bank, news agency fi post office'n banaa ta'u. Warra akka riteelii fi warra amma farnicharii adda addaa godhan real estate fi waan adda addaa kun hin cufamu yeroo kana keessatti. Warra industirii kanas ilaalanii akka haala isaatti hin cufna kan jedhuun qabu. Warri garii immoo deliverii dhiyeessu jedhanii kaa'aniiru. Namoonni job active amma Centerlink jala taa'anii hojii barbaaddachuudhaaf dirqamni kana dura isaanirra jiru ta'e karaa job network isaanii 7-6 kana keessatti xalaanis text message'inis on isaan ga'e yaadda'uun qabanii jarri bilbilaan isaan dubbisuu danda'u. Kanaaf adabbiin hin jiru. Horiin Centerlinkis isaanirraan dhaabbatu kana beekanii otoo dhiphatiin turuu danda'u. Warra hojii isaanirraa hir'ifamanii
sababa kanaan sababa koronaa kanaatiin galii isaanii jalaa dhaabbatee weebsaayitii irra deemanii kan seentan liink ilaaluudhaan iddoo dhimma isaaniin kan wal fakkaatu appilaayi godhachuu danda'u saantima argachuudhaa fi Viktooriyaa keessatti haala amma jiruun jechuudha. Jeneraalii odeeffannoon jiru kana akkuma dura kaase maaskii godhachuun dirqamaa. Kanaan seera kana hoo cabsan maaltu dhufa kan jedhus waan kanaa wal qabatee dhufu namni maaskii otoo hin keewwatiin yoo qabameera ta'e birrii 200 poolisiin adabdii $1 Awustiraaliyaa jechuudha. Yeroo kana keessatti namni mana keessan dhufuu hin danda'u, namni iddoo biraa jiraatu isinis mana namaa dhaquu hin dandeessanii yoo kun ta'ee argame $1,652 isin adabu. Bizinesii yoo ta'e immoo gara 9,000 wayii nama adabuu danda'u yoo seeraan ala bananii. Isaan alatti yoo tarii namni dhukkuba koronaa kana qabaatee sababa kanaan self-isolate ofaa godhu jedhamee itti himanii waan sana guyyaa 14 adda baasee otoo turuu qabaatu yoo cabsee argame birrii $4,957 adaba akka nam tokkotti poolisiin. Yoo wanti kun gara koortii dhaqe immoo sanaa ol gara 20,000 nama adabuu danda'u. Kanaaf amma danda'ametti seera isaan kaan kana eeganii kaa'uudha. Inni guddaa sababni jiru lakkoofsi namoota haaraa dhukkuba COVID kanaan qabamanii waan dabalaa jiruufi lakkoofsa kana gadi hir'isuudhaaf mootummaan kan seera kana qajeelfama kana baase kanarratti immoo namni hundumtuu gargaarsa gochuun dhukkubicha akka tamsaane maatiin isaas akka nagaa ta'u ofiis akka nagaa ta'u hawaasnis akka nagaa ta'u gahee isaa akka baasu kan gaafatanii. Yeroo kana keessatti namni dhiphachuu hin qabu, stresiin guddaa keessa seenuu hin qabu. Akkuma kanaan dura hiriyoota isaa onlaayinii walitti dhufee haasa'uu danda'a, chaatii gochuu danda'a, bilbilee dubbisuu danda'a, mana isaatti sagadachuu danda'a. Waan poozitiiv ta'e, waan gaggaarii qalbiif yaada isaa jabeessan, egeree isaa waan gaarii godhu irratti fookasii godhee jireenya isaa ofuu qaba. Yoo rakkoon jiraate immoo GP isaatti bilbilee konsalti gochuun GP'n immoo warra mental health support nama godhan, counseling nama godhanii fi gorsa adda addaa nama kennanitti bilbilaan nama erguu danda'a. Karaa bilbilaan tajaajila akka argatan gochuun hin danda'ama jedhaniitu amanu. Kanaaf nutis bakka jirrutti hawaasi keenya namoota ogummaa qaban waa'ee fayyaatiin, waa'ee counseling gochuutiin namoonni garii walirra turmaata keessa hojii keessa beekumsa hin qabu. Namatti dhiyaatanitti bilbiltanii waan si yaaddeessu yoo gaafattan odeeffannoo argachuu dandeessu. Odeeffannoon qajeelaa Department of Human Service irra DHHS irra hin argama. Afaan Oromoonis jiraachirraa ilaaluudha. Inni lammataa ABC'n odeeffannoo mootummaa hin dabarsaa achirraa follow gochuudha. Inni kaan immoo neetwoorkii dhuma qaqqabdaniin kan mootummaarraa kan warra fayyaarraa bahu hordofuudha jechuudha. Opiniinii namoota irratti hundaa'anii odeeffannoo qajeelaa hin taane qabachuun nurra hin jiraatu, opiniinii hin taane fudhachuun nurra hin jiraatu. Isaan kan hordofnee yeroodhaan yaada walii dabarsuudha kan jedhu. Gama kootiin kan hin qabu kanuma warri boodarra dhuftanii waanuma stage 4 restriction jedhamee amma keessumaa metropolitan naannoo nuti jirru irratti mootummaan dabarsee odeeffannoo walii kennine. Dabalataan kanaan ala aapteenis jira, warri kaanis odeeffannoo jirutti nu dabaluu dandeessu. Gama keenyaan kan qopheessine kanuma. Hedduu fayyaa ta'a. Isa kana gaaffii qabaattan irra waan deebi'amee stress godhamoo jiraate gaafachuu dandeessu. Yoo immoo isinii gale namoota keenya naannoo jiranitti itti himtanii odeeffannoon qajeelaa kun akka wal bira ga'u gochuun hin danda'ama. Yeroo afaan Oromootti hiikamee inni dhume immoo karaa chaanaalii yookaan neetwoorkii vaayibarii adda addaa qabnu walii dabarsinaa wanti jiru kanuma jechuudha gama kooti. Ulfaadha. Galatoom. Aaptee waatti nu dabali. Anillee karaa koo waan ani itti baay'ee dabalu iyyuu hin jiru. Maaliif hundumaa kabar gooteetta waan irra hafe hin jiru. Waan ani akka nama tokkotti akka ilma Oromoo tokkotti quuqama Oromoo qabaatee sabummaadhaan walijjiniin addana jiraannutti garuu nama keenya waan ani yaadachiisu barbaadu. Ofii koollee waan ani yaadachiisu.
duraanii si waliin haasa'an turetu namni baay'een iyyuu as keessa hin dhufini. Yoo tochiin hin jiru ta'e dhalli namaa wanti inni ittiin adeemu jabaatee ittiin adeemu xuuncaan isaa irratti kollaapsii godhee rakkina guddaadha kan namatti dhufu. Dawaa inni guddaani mana hakiimii dhaqanii dawaa argachuu miti yoo namni dhukkubsateef inni guddaan jireenya ofii keessatti totochoodha. Lammata waan afaan keenyatti geessinu ilaallannee nyaachuudha maal akka nyaannu. Amma yeroo kana hundumni keenya mana keessatti confined taanee teenya durumaa akkasiin hubattanii bu'uurri jireenya ilmaan Oromootaa kan inni irratti hundaa'e sabummaadhaan walitti jira waliin jiraannee wal ooyifannee waliin jiraannee humna walii taanee waliin jiraachuudhaanitti as geenye even yerootti diina nutti dhufellee kan nuuni itti ofirraa qolannee waliin jiraachuu keenya waliin dhaabbachuu keenya. Har'a garuu teknooloojiin akka kanatti walitti nu haa fidu wal nu jabeessuu irraati kan hafe mee sammuu keessanitti yaadatu teknooloojiin kun hin jiru ta'ee akkuma kana immoo seerri eegamee walirraa daangeffamnee mana keenya keessa teenyatu ta'eeti kun rukuttaa masa guddaadha inni kun namaaf. Kanaafuu hamma danda'ametti namni tochii mataa lafa jirutti akka godhu seeras jedhame kana eegee nyaata akka nyaatu walii keenya wal yaadachiisu mana keessaa waan hojjetamu hin jiru taanaan illee gadi ba'ee totochoo karaa mara totochoo asiif achi deddeemuun kuni baay'ee barbaachisaadhaan jedhani sammuu namaa fi kanaafuu kana akka wal yaadachiisnudha. Akka carraa ta'ee hojiin mana keessa taa'ee hojjedhu akkasumas obbolooti warri kaan hojjetanii dhimma namaa kana keessa yeroo adda addaatti guyyaatti yerootti gurra nu bu'a dubbiin gadi baasnee yoo dubbannu ta'eyyuu baay'een yeroo ammaa coqqolloo haadha manaaf abbaan warraa wal dhabanii ijoollee haadhaaf ijoolleen wal dhabanii ijoolleen manaa baatee horii adabamtee dhuftu abbaan manaa jiniin rakkoonni qabaatu ijoollee isaa jiniin rakkoonni qabaatu rakkoo akkasiiti kan guyyaatti poolisii jiniin department of human services jiniin hakiimii jiniin mana hidhaa fi koortii jiniin kanneen nuti itti oollu ani fi kooti kanan itti oolu mana koo keessa taa'e kanaaf iyyuu mana koo keessa hin jiru ani gurraan hin dhaga'e jechaani mana baluu keessa hin jiru mana A keessa mana B keessa mana X mana Z keessa hin jiru jechaa miti. Kanaaf iyyuu kanarraati of eeggannoon gochuun baay'ee yoo waaqayyo nama gargaareedha kan kana keessatti nama gargaaramuu gara jaarsummaan gadi itti ba'ellee yeroo itti walitti himatan hin jiru daangeffamnee jirra mana keessatti abbootiin amantii akkasumas immoo jaarsoliin isa kana keessatti qooda guddaa warri fudhataman kanaan dura fudhachaa turan egaa akkuma amma itti jirru kana teknooloojiidhaan kan nuti itti wal jajjabeessaa jirru kanarratti qooda isaan fudhachuun isaanii extra step fudhachuun baay'ee barbaachisaadhaan jedha. Abbootiin jaarsoliinis kana keessatti nama gaafachuun wal gaafachuun baay'ee barbaachisaadha. Namoota waa ganda keessa deemanii gadi ba'anii waa bitachuu hin dandeenye dubartoota qoba galeettiin yoo jiraatte kan akkasiillee baay'ee hin qabnu yoo jiraatanii wal gargaaruun baay'ee barbaachisaa akka ta'e wal hubachiisuun gaariidha. Amma nuun addanarra nama 8 nama 10 hin caallu namni baay'atee dhufuu turre ture silaati. Kanarratti informationii kana dhabanii miti. Informationii kana dhabanii miti garuu afaan keenyaanii qalbii keenyaanii qalbii nuun itti guddanneen qalbii isa kan keenyaatiin walijjiniin haasa'uun akkamittiin akka wal eeggannoo waliif goon walijjiniin quba wal qabaachisuun garuu baay'ee barbaachisaadha isa jedhuudhaafi kanaafuu gaa wal quba wal qabaadhaadhaan yaada gorra caalu kanan gadi jabeessee nama walii keenya wal yaadachiisuu barbaadu maal naan jetti maal naan jedhaa kan arra isaana yaadatee isa jedhullee dudda dubattaa dhiisnu hamma danda'ametti wal gaafachuun barbaachisaadha. Isa kanaan dura yoo wal hin gaafannu ta'ellee amma baay'ee barbaachisaadha. Namoonni lafa buleeyyiin warri amantii waldaa amantii geggeessanii wal gaafachuun baay'ee barbaachisaadha. Kana keessatti qooda guddaa haa fudhannuun jedha daangaa dabarree waan nu daangessu yoo jiraate wal dhabiisi kanaan dura yoo jiraate illee wal darbee namni wal mufatee yoo jiraate illee kanarra darbee akka wal gaafatu danda'an jechuu barbaade fayyaa ta'aa waan dhageessanii fi xumuradhe. Hedduu fayyaa ta'e aabtee waan babbareeda kaase qabxiin lamaan inni kaase keessaayyuu waan nyaataa fi waan dhugaatiin kan wal qabate namni iddoo tokko taa'uuf sochiin qaamaa
hin barbaachisaa aadaa keenya keessa baay'ee namni yeroo baay'ee fokasitti hin goonu warri godhanis homa jiru garuu yaadannee akkuma silannaa saamu achi keessaa tokko kan importantiidhaan isaan kaanillee namni akka sochii godhuuf fokasii irratti godhan ijaa ta'eef wam nyaannu kana yaaduudha akkasumas immoo sochii qaamaa kana dagachuu hin qabnu inni bareeda inni biraas immoo waa'ee family violence fi maatii wal keessatti sababa namni sammuu isaa dhiphatee sababa adda addaa walitti ka'u kunis waan hamtuudha isa kanas amma danda'ametti yeroo haariin jiru namni of tasgabbeessee suuta jedhee haasaatee fixachuudha yoo hamaan jiraate immoo namatti dhiyaatutti yaada ofii himatanii malaan akkuma amma abtennoo tuqee jaarsolii qabnaa hangafoota qabnaa aadaa qabnaa wanta aadaa keenyaaf seera keenyaan hin hiikamne hin jiru meeshaa guddaadha diinni otoo dubbannu diinni nu cabsuu kan dadhabe sababa aadaa keenyaati tokko aadaa bareeda waan qabnuuf aadaa kanatu nu jiraachise isa kana dagachuun qabnu yoo waa dhalate nama iccitii namatti dhiyaannu hiriyaa tokko qabaannee isa wajjin mari'annee namni sun aarii akka keenyaa jaan qabaanneef yaanni keenya hin tasgabbaa zen gidduu seenee immoo nuuf furuu danda'a jechuudha kanaaf maloota kana innaa walitti dhufnu akkasitti wal yaadachiisuun baay'ee barbaachisaadha namni hunduu guutuu miti by nature hundi keenya hir'ina qabna kanaaf wal barbaannaa innaa wal bira dhaabbannu immoo guutuu taana jechuudha qaawwa immoo walii cufuu qabna akkuma abteen jedhe meseejiin kun leetilii ergame namni tarii waan adda addaa sagantaa qabaachuu danda'a dursinee sagantaa irratti qabachuudhaaf wantichi design godhamee walgahii taa'uun nurra ture isaaf immoo amma boruu iftaan jennee dheerataa namni otoo odeeffannoon argatiin jala darba jenneetu gidduu kanas irra deddeebinee akkasumatti yeroo onnaa qabnu walii qoqqoonnaa namni 10 kun immoo salphaa miti namni 10 nama 3 too hime waan kana mana keessaa nama 3 yoo qabaate nama 30 ta'a jechuudha kanaaf wanti saganteeffanne sun milkaa'uu isaati irra darbinee immoo consistently yeroo na arganne walitti dhufne wanni walgahii guddaa gochuun nurra hin jiraatu daqiiqaa 5-10 akkasitti walitti taasofne jirta nagaadha waan haaraa kanan dhagaye jenne akkuma amma jenne amma fakkeenyaa nuti ani kan yaade waan hin amma haasa'eedha waa'ee amma afteen dhiyeesse sammuu keessan keewwanne argitanii akkamitti akka namni wal gargaaru jechuudha so faayidaan namoota adda addaa qabaachuu knowledge fi hubannoo adda addaa kana walitti qoodannee fidanna jechuudha so aftee hedduu galatoomi yaada bareedaa isa kana immoo jabeessinee gara fuulduraatti fufna warra argantan hedduu fayyaa ta'a yoo asitti gaaffiin jiraate yookaan wanti dabaltan jiraate itti nu dabalaati xumuruu dandeenya boruuf taanis sagantaa akkasii ilaallee walii dhaamuu dandeenya jechuudha. Galatoom maashaallah alhamdulillah galatoom. Ayyee ulfaadhaa fayyaa ta'a warri argamtanii baay'ee sin jaalannaa nagaa nuu ta'a obbo Lumaanis hedduu ulfaadhaa warri hundumtuu argamtan obbo Warqinaanis obbo Bantiinis dargaggoonni lamaanis dargaggootan jedha isiniin. Maarakogo. Qeerroodha. Haa ta'u qeerroodhaa fayyaa nuu ta'a ulfaadhaa. Ayyee marabaa. Ayyee. Nagaatti. Ayyee fayyaa ta'a.